dalaguudhaaf ammoo eenyummaa waloo qabaachuudha qaba. Manguddoolleen ni beektan ijoolleen dabana kanaa wanni beekuu qaban maali? Bara sochiin afran qalloo eegalu wanti Oromoo jedhamu hin turre. Sabni Oromoo jira faca'ee. Collective consciousness kan qabu. Ummata collective consciousness qabu hin turre. Afaan Oromootiin weellisuu nafee, afaan Oromootiin sirbuu nafee, yeroo qaanii ture afaan Oromoo dubbachuun. Baandii narfan qalloo fi achi keessatti warri baandii kana dhalootarraa dhalootatti dabree qaanqee sochii afran qalloo uume. Murti guutonni hirmaan arfan qalloo lola calanqoo irratti guutummaan falmatan bilisummaaf kabajaa ofiitiif wareegamuu diinaaf taa gadi qabachuu mannaa du'anii kabajaan awwaalamuu.